Oolmaa sharafoota maallaqaa yookaan immoo jijjiirraa kaarensi kan Seepteembar 2-9-2025 akka Itoophiyaatti guyyaa 27 guyyaa har'aa jechuudha. Kan biyyoota 22 gara lamaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira har'asi. Innis immoo karaa baankii fi akkasuma karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha awwaalaa isa jennu. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaar, Suwiizin firankii, yuuroo akkasuma paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaar, Kuweet dinar, Israa'el shekel, Saawuz Afrikaa raandii, Dubaay diraham, Yaman riyaal, Baharein dinar, Turkii riila, Joordaan dinar, Beerut doolaar, Indiyaa ruupii, Norweey kiroonii, Saawud Arabiyaa riyaal, Katar riyaal, Ijiptiyaan paawundii, Oomaan riyaal, Iraaq akkasuma Chaayinaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin miiqaan akka sharafamaatii oolee. Egaa karaa baankii guyyaa 3 kana keessatti ingaddallee kaleessallee har'allee daballee achumarra jira. Garuu karaa gabaa gurraachaa immoo gadi bu'ee yookaan immoo qannasiitu jira jechuudha. Isa kana waliin ilaalla. Akkasumallee gaaffilee tokko isin gaafattan isa kanaafis deebii garaagarummaa baankii daldalaa Itoophiyaa fi Awwaash baankii jidduu jirullee isinitti himee ture. Baankii isin irratti ergattan otoo baankii Awwaash ta'e kan jedhullee isin hubachiisee isaan kana jidduus immoo agamiin akka wal caalu kamtuu akka irra wayyu isinitti himee jira jechuudha. Har'as immoo wanti isinitti himu jira. Obsaan haga xumuraatti viidiyoo kana ol seenuu keessaniif laayikiin gochuun keessan tokko haa ta'u. Jalqabni seensa keessanii laayikiidha. Nagaan daganne bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti. Isinis baga nagaa taatanii jecha guyyaa har'aas Seepteembar 2-9-2025 akka Itoophiyaattis immoo guyyaan 27/12/2017 jechuudha. Sharafoota maallaqaa baankii fi akkasuma karaa gabaa gurraachaa meeqaan sharafamaatii oolee kan jedhu hagamillee akka gadi bu'e karaa gabaa gurraachaan isinii qabadhee dhufeetii jira. Yeroo jalqabaaf mana kana dhuftanii kanarraa warri taatanii sabskraabii gochuutiin maatii naataa akkasuma viidiyoo laayikii godhaa. Beelii kanarraa yoo tuqxanii gurraachifattan yoo isin dagattan illee bilbila keessanirra nootifikeeshinii fideetu akkasiin deemtan ilaaltan sin taasisa waan ta'eef irra xiqqoon gurraacheffadha. Akkasumaan illee guyyaarraa gara guyyaatti kanaan isinii fidaa jiru. Kun immoo baay'ee isin fayyada. Guyyaa tokko addaan kutee jidduutti dabarsii hin beeku hagammaatti borillee akkasuma inni kun immoo akka isin fayyadu yookaan immoo kan isin hin shawwadamnee fi isin gargaaraa jechuudha. Kanaafuu hin dagatiinaan waliin tura. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko 138 saantiba 54 oolee guyyaa kaleessaallee akkasuma karaa baankiitiin hin daballisanumarra dhaabbatee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa immoo 159 saantiba 85 kana jechuun karaa gabaa gurraachaa gadi bu'ee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa 160 saantiba ta'ee ture. Har'a immoo 159tti gadi deebi'eetu jira jechuudha. Ameerikaa doolaarri yoo doolaarri dabalee gabaa gurraachi kaanillee yookaan immoo birrii kan biraanillee ni dabala jechuudha. Jalqaba doolaaraa kanneen akka yuuroo paawundii fa'aa isaan kun yoo dabalan kaanillee ni dabala. Isaan kun yoo qannasan kaanillee ni qannasa jechuudha. Akkasitti hubadha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarri karaa baankii 103 saantiba 14 karaa gabaa gurraachaa 115 saantiba 89 Kanaadaa doolaaris karaa gabaa gurraachaa gadi bu'ee jira yookaan immoo guyyaa kaleessaa 117 ture. Har'a immoo 115tti gadi deebi'eetu jira jechuudha karaa gabaa gurraachaa. Suwiizin firankii karaa baankii 169 saantiba 65 karaa gabaa gurraachaa 189 saantiba 37 Yuuroon karaa baankii 161 saantiba 24 karaa gabaa gurraachaa 185 saantiba 86 paawundi sterlingii karaa baankii 183 saantiba 57 karaa gabaa gurraachaa 214 saantiba 28 Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 92 saantiba 44 karaa gabaa gurraachaa 104 saantiba 10 Kuweet dinar karaa baankii 445 saantiba 13 karaa gabaa gurraachaa 522 saantiba 37 Israa'el shekel karaa baankii 41 saantiba 86 Saawuz Afrikaa raandii karaa baankii
8.0 saantiba 2. Inni itti aanu Dubaay diraham karaa baankii 37 saantiba 73. Dubaay diraham guyyaa kaleessaas kanumarra ture jechuudha karaa baankii daldala Itoophiyaa. Akkasuma karaa gabaa gurraacha immoo Dubaay diraham 43 saantiba 50. Yemen riyaal karaa baankii 0 saantiba 50. Inni itti aanu Bahariin dinar karaa baankii 376 saantiba 88. Karaa gabaa gurraacha 423 saantiba 70 olii jira jechuudha guyyaa har'aa. Turkii riilaa karaa baankii 3 saantiba 45. Karaa gabaa gurraacha 3 saantiba 88. Joordaan dinar guyyaa kaleessaa 199 irra ture arramoo karaa baankiitiin dabalee jira jechuudha birrii tokko. Joordaan dinaarri tokko guyyaa har'aa baankii irratti 200 saantiba 40. Karaa gabaa gurraachaa immoo 225 saantiba 45. Karaa gabaa gurraachaatiin biyyi hunduu gadi bu'ee yookaan immoo annasiitu jira jechuudha. Inni itti aanu Beerut doolaar karaa baankii 159 saantiba 72. Indiyaa ruupii karaa baankii 1 saantiba 61. Karaa gabaa gurraachaas 1 saantiba 81. Norwee kiroonii karaa baankii 14 saantiba 21. Saawud Arabiyaa riyaal karaa baankii 36 saantiba 92. Saawud Arabiyaa riyaalis guyyaa kaleessaas kanumarra jira jedhee sirriitti sin hubachiisee ture. Garuu garaagarummaa gabaa gurraachaa fi Awwaash baankii irra jirullee akkasuma garaagarummaa baankii daldala Itoophiyaa fi baankii Awwaash jidduu jirullee keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa irra jirtan sirriitti isin hubachiiseetii ture jechuudha. Har'allee irra deebii bakka kanatti isinitti hima. Isiniif gabaa gurraacharraa baankii Awwaashtuu isinii wayya otoo carraasa argattanii yeroon jedhu baankiin inuma hojjeta akkuma baankolii kaaniitii wanti adda isa taasisu hin jiru. Jijjiirraa irratti yoo ta'e malee jijjiirraa irratti immoo isa baankii Awwaash sanatu fooyyessee jijjiiraa jechuudha. Garuu gaafa maallaqa keessaan gara biyyaatti ergattan namni isin irratti ergattan suni akkaawuntii yookaan buukii inni qabu Awwaash baankii yoo ta'e jechuudha. Gaafachuutii qabdu jalqaba irratti akkaawuntiin kee maalinni daldala Itoophiyaati moo gamtaa Oromiyaati moo Awwaash baankii moo Daashan moo baankii kamidha jettaniitu akkasittiin gaafattanii hubachiistanii irraatii fudhachuu qabdu jechuudha. Isinii galee dirqama akkaawuntii isin irratti ergitan namni suni akkaawuntii baankii Awwaash qabaachuu qaba. Jalqaba otoo hin ergiin kan isin gaafachuu qabdan isa kanaa jechuudha. Akkasumallee karaa 3 wal madaalchisuu qabdu isiniin jedheetii jira. Keessaa kan isiniif ta'u kan fooyyee qabu filachuudhaaf. Innis immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti meeqaan oolee Awwaash baankii irratti meeqaan oolee akkasuma immoo karaa gabaa gurraachaa immoo hagamnarraa kutaa hagaminnaa erga kan jedhu erga herregattaniitii booda gara isiniif ta'e keessaa filattaniitti darbitanii ergatachuu dandeessu. Isiniin jaa akka isinii galuuf isin hubachiisaa jechuudha. Isinis kanuma na gaafachaa jirtu waan ta'eef kanaafuu Saawud Arabiyaan guyyaa har'aa Saawud Arabiyaan riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 36 saantiba 92. Awwaash immoo 41 jechuudha kan inni jijjiiru. Karaa gabaa gurraachaa immoo 42 saantiba 58. Dallaalonni garuu kanaan hin ergani. Isinii galee namni hundis tokko miti dallaalonni illee kanaan hin ergani waan ta'eef isin walitti fidaatii wal madaalchisaa keessaa filadhaa isiniin jechuutii barbaada. Inni itti aanu Qatar riyaalii karaa baankii 39.0 saantiba 3. Ijiptaan paawundii karaa baankii 2 saantiba 93. Karaa gabaa gurraachaa immoo 3 saantiba 29. Omar riyaal karaa baankii 369 saantiba 53. Karaa gabaa gurraachaa 415 saantiba 86. Iraaq karaa baankii 0 saantiba 11. Chaayinaa yeewwan karaa baankii 19 saantiba 20. Karaa gabaa gurraachaa 22 saantiba 39 oolee jira jechuudha. Oolmaan sharafoota maallaqaa kan guyyaa har'aa Seepteembar 2/9/2025 ta'uu isaan dagatiina. Akka Itoophiyaattis guyyaan 27/12/2017 kanaan oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa qaqannaseetu jira. Hageessaas sin hubachiisee jira. Sinis immoo sirriitti aga dhumaatti
dhaggeeffachuun eessatti akka qannas eessa akka dabalee garaagarummaa har'aaf kaleessa jidduu jiru hubachaa deemteetiin abdii qaba. Akkasuma gaaffii biraa dabalataa yoo qabaattani sekshinii koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Bakki isiniin galle yoo jiraate baankiiwwan keessaa kan fooyyee qabu yookaan immoo kan dabalee jijjiiru Awwaash baankii ta'uusaa asumarraatiin isinitti himee jira jechuudha. Irra deddeebi viidiyoo kana sheerii laayikii gochuutiin asaba istaayitii keessan koomentii irratti na qaqqabsiisuun viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a. Baay'ee.